this is not your business. Not your business. Business keessanii miti. An jireenya kiyya fuulduraaf waan ta'uufi jireenya kiyya ammaatiifis waan ta'u nan beeka. Amma wanni nama akka barbaade wadhu akka barbaade ta'uun akka barbaadeen bahu akka barbaadeen dhufu kun fuuldura jireenya kootiitiif gaariidha gaarii miti sananatu beeka. Ati waan inni hin taateef na arrabsitaa bibti. Obboleessi kan kee zinaa dalagaa jira waggaa 3. Obboleettiin tante qumaantaa dhaltee mana ciisaarti. Sigalee obboleettiin tee qumaantaa dhaltee mana ciisuu jirti. Obboleettiin tante haraama dalagu jirti. Obboleessi kan kee dhugee sakkaree barandaa ciisuu jira. Obboleettiin tante ammoo caatii qamaateedha shiisha harkiftuudha. Sigalee yoo heerumtee mana qabaattee jette abbaan kee yookaan ammoo haati kan kee waliin hin jiran gargara bayanii garagara jiran. Garagara bayanii garagara jiran. Obboleettiin tante barandaa namaa jirti. Obboleessi kee barandaa namaa jira. Namoonni jechuun hunda jechuun osoo hin taane irra caalaan jechuudha. Gatii kana ta'eef maaltu biizinasa kiyya keessa si galche biizinasni kan keetuu baay'eedha. Kan keetuu kaati hojjettuu baay'eedha kiyya keessa maaltu si galche maa rakkata kiyyaa wajji. Sanii bar. Nuti amma feemasoonni beekumsi kenna isinii ol ta'ee osoo hin taane osoo dhuftaniitiin waa nagaafattanii yookaan ammoo waa kaawwanna yeroo taate beekumsi kiyya nama fooloo 3 qabuun ga'u ta'a. Isinii galee bareenni kiyya hoo nama fooloo 5 ta'a. Gina ammoo wanni achi keessa jiru maali? Wanni namoota kanneen caalluun jireenya nama dhuunfaarra gabbaanee naasoo. Gabbaanee jireenya nama dhuunfaarraa hin haasa'u. Anama gabbaa'ee ekelee akkasiin jedhu. Jireenya nama dhuunfaa hin haasa'u. Yoo akka qoosaa wayii taate malee jechuudha. Akka namni sa'a 24 jireenya namaa impoortaantii isinii ta'e bar impoortaantii anniisaa isinii ta'e inerjii isinii ta'e jireenya namaa sa'a 24 laaquudhaaf rakkattan. Gaafa jaarsaa jaartii wal gubbaa korsiisuuf isintu boo'e. Walirraa buusuufillee isintu boo'e. Ka addaan ba'eefillee isintu boo'e. Ka wal fuudheefillee isintu boo'e. Ka wal janajjaneefillee isintu boo'e. Ka suuraa waliin ka'eefillee isintu boo'e. Wannummaan isin qorree miidiyaa kanarraa hin boonneef hin jiru. Kanaafuu aan jechuun wanni dalagu kun qullaa deemuun na gammachiisa taanaan warra isa naa olii kanan sodaatinitti waan isa naa olii kanan ta'iniin alatti ilma namaa eenyu jireenya kiyya keessan galu. Waan isan ta'initti bakka. Ala balazaa eenyumaan jireenya kan koo keessaa addunyaa sagala biyya faabittiin jedheen jiraadha. Faabittiin gisee galgara lafu tokko luka takka garas kaayee luka takka garana kaayee fashi jedhe laal shurbaa kee kana fataa agodha jechuudha ofirraa laal zana jedhee addunyaa tana bakka akkuma waan naa geettee kanatti jechuudha. Akkuma waan naa taatee kanatti kaleessa eessa jira hadda eessa jira alhamdulillah katanan qabne meeqa jira jedhee akkasitti tilmaame zana haa jedhee rafa. Gisee achi gabbahee jedhanii kana dhufee waliin kanaan kolfee waliin zana fata. Fikiranyaan lamaanuu akkasitti waliin hin kolfan shaa haa jedhee. Gisee gara mana kiyyaa galee. Rumate agas. Jireenya piraayiveetii nama waliin qabu hin qabu. Dhuunfaa nama lamaan waan akkasiisan hin qabu. Neebar. Wayi dhiiraa waliinis wayi dhalaa waliinis. So jireenyi kiyya bakka jireenya ifa galaa ta'uu baate jireenya piraayiveetii waan akkasiisan qabaadheeti yoo tana asin jiru qaataree fi kiyyaa gubate qaataree fi kiyyaa gubdan. Bismillahirrahmanirrahim. Waa meeqa dabarsee as gahe an kanaa bare yaa rabbi jaarsa onlaayinii raana qabu jaarsa onlaayinii raana dhoggunatti hin qabi wanni jedhuuf kanaaf bara. Tiktokii kan irratti sinti makaraa wusጥ ነው አሳለፍኩት እኔ sinti makaraa wusጥ wanni meeqanaan jedhame balaan meeqanaan jedhame barfee masoo godhanii akkasa godhanii of jajan gisee isin jettan kun dhagaa meeqa liqimsinee hicciitii meeqa dingaa meeqa liqimsinee bar rasaasni meeqanuuti darbamee qooshaan meeqanuuti darbamee wanni meeqanuun jedhamee as geenne bar feemasummaa tana silaa osoo tolteeti jechuudha. Akkanatti ittiin of jajuu qabnaayyuu gisee tokko gisee laal.
akkanatti jechuudha. Maaliif jennaan goonni meeqa nuun jedhame jechuudha. Dhagaan meeqa nutti darbame. Dhagaa san teessoo kana godhee irra taa'aa jira anfaati. Teessoo kana godhadhee irra taa'u jira dhagaa san teessoo kana. Teessoo nagalaa kun teessoo laal mallaqaan bitu osoo hin taane dhagaa isin natti darbitan. Dhagaa isin natti darbitan. Dhagaa isin natti darbitanii teessoon kun. Sheekitu narraa hin dubbanne moo? Qeesitu narraa hin dubbanne moo? Eenyutu narraa hin dubbanne? Waa meeqa naan jettanii waa meeqa? Giiftii kan nuu kennu ka biraa kan nu arrabsu ka biraa. Takka warri giiftii nuu kennu guyyaa takka nu arrabsee hin beeku. Diimaa gurraacha isaa kan hin beekne ka sagalee isaatu yookaan guyyaa takka hin dhageenyetu dhufeetiin asirratti $300 $400 nuu kennee deema. Guyyaa takka waan nun jedhee hin beeku. Tama birooti kun sadaqaa 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 sadaqaan maan sunuu nama seentuuf qabdi bar nama hundaan seentu sadaqaan ta'u nama meeqatu afatee taa'aa oolee jechuudha sunuu osoo hin argatin kama manaa qabduunuu baatee namni sirraa bitu hin jiru tokko bar kama manaa qabduun baatee oma manaa qabdu kana fuutee baateeni gabaa keessa namni sirraan bitu baadhattee galtuuntu jira. Sadaqaa kadhachuuf bahee garuu si'ii gurgurataa baate sanii olitti argatee kagalu hedduu jira. Kana garaagarummaa. Amma tiktookii maqaa irratti hundi kennaa jijjiiguma fayyadamnaa bara. Nama ana dura tiktookii banee fa'aa jira bara. Maaliin nama 600 horadhe? Fooloon kiyya nama 600 galee jedhee ammoo 600 nuna jaalachuuf fooloo na godha jedhee nama laalu miti. Nama 1,000tu jira miti amma 1,000 kana keessa namni kumni tokko kun hunduu jaalala kiyya asii wal gahe hin jiru. Akkasitti hin beekan. Gaafa bartaa namni sirraa du'e yookaan ibiddi si qabatee ibiddi mana qabateetiin namni sitti fiige sii birmate hundi bar boota gadda keessaniif siin dhufu bar gariin kasi laaluu dhufu jira gariin kasii boo'uu dhufu jira gariin ka hatuu dhufu jira gariin ka hamachuu dhufu jira. Akkasitti beekan. Amma as keessa gariin ka yuutuubii ofiitiin rakkatee dhufee jira. Gariin ka eenyuun taggooti waa'ee eenyu dubbatti jedhee dhufee jira. Gitanii gariin ammoo jaalaluma kiyyaafuu ka dhufee jira. Gariin ammoo eessaa waa shaashiin irraa buutee waa eessaa yookaan wanna jettee waa yookaan qaawwa wayii eessaan arginee xiyyaa irra kennee iskiriinshuuti goonaaf dhufe. Kana wal beennaa bara. Gaafa namni shanna nu laalulee nutti hin qorru gaafa namni kumnaan nu laalulee nutti hin qorru. Isinii galee akkas. Kanaafuu amma deemaa yuutuubii sabskiraayib godhaa deebi'aame. Deemaame. Gara yuutuubii isaanii gara yuutuubii sana achi imala amma kana booda gahii bakka dadhabe tiktookii kan dadhabe. Keerii himuunan arrabsamu. Sharrii himuunan arrabsamu. Ka'ee sirbuunan arrabsamu. Taa'ee sirbuunan arrabsamu. Waan biraatiin na arrabsan dabba makiyyaa na arrabsan. Qabeenyu makiyyaa. Furdinnu makiyyaa na arrabsan. Funyaanu makiyyaa na arrabsan. Fiiltarii yoo taate jaran ani hanne chaayina tu tiktookii keessa gadhiise. Itti fayyadamaa itti akkuma ispeechaaleen jedhaaf daawwannoodha. Ani badiin kan koomaan minaa xaffaa'uut. Maal balleessu? Maal balleessu? Takkaa jijjiiramee hin beeku ani. Anuma takkaa jijjiiramu argitanii. Afaan kiyya ka ani haasa'u kuyeeti ture kaayiroo dhufe. Afaan kiyya ka ani haasa'u arsitti durii san ta baadiyyaa keessaa san. Argitanii? Isima san magaalaa illee taa'uudhaan isima san haasa'e. Maal balleessan jedhe baxxifaatee mindinnoo. Galgala qarbiitiin ta ilkaan erga asii shiboo kaattee haga asii ilkaan jirutu dhufte galgala qarbiitiin. Galgala qarbii taanaan abibti tiyyaa gaafan dhala dhubeetta taanaan gaafan dhala dhulu kana ummaa tiyyaa lamaan jidduu turteerta taanaan ati meeqa taataree namni tokko waa hunda beeku waa hunda baruudhaaf biyaansa waggaa 4 waggaa 5 hayaa waggaa 40 hata 45 jechuudha.
Na dura jirtaayyuu na dubboo eenyutu galgala qalbiitiin jiru silaati jechuun mootummaa kan kee fixee kan namaa nyaataa harta akka kana. Eega gaafa dhala dhume. Mootummaa keessan fixanii kan namaa nyaataa hartan. Ana maganaadha yenee buskut wallaahi billaahi gana. Qaamni hundi ganaa guutuu na jira. Aananii guddate kaa ganaa bar waamee qotos jedhe. Waame an kana keessa waamee qas jedhe ni fakkaata. Shiroo fi buddeena yookaan ammoo nagni kana maal isin jedhu wanta takkas akkasitti qaama kan koo keessa hidhatanii fakkaate. Mirindaa pepsii kookaa kola waan kanaatis qaama kan koo keessa hidhatanii fakkaate. Habiibti tiyya warqiitu jira as keessa warqee beektan ijoolleen qofalee baay'isanii beektan warqee namni warqiidhaan guddate yoomiyyuu hin jaalu. Warqee jechuudha akka chaayinaatti akka wannooti Filiippiiniiti jechuudha. Warqii aanan dhadhaa caccabsaa micciirraa galee shakaka halaqanaa kanniintu na keessa jira. Kanniintu na keessa olifaa jira. Kanniintu gana kanniintu na keessa ol yaa'u jiraan. Wallahi kanniintu na keessa waan bakka dhadhaadhaan jechuudha. Dhadhaa sanuu jinjiraa miti. Dhadhaa shameessa minaamin osoo hin taane dhadhaa ilaala addaannoo kana jechuudha. Bullaafaa jechuudha. Namni bullaafaa itti beektan jirtani. Bullaa nyaatte taanaan jechuudha. Duddi kan kee xagganaa deema. Lafeen kan kee hundi xagganaa deema. Jabaataa deema. Garana nikniks hin jedhu. Sigalee akka ajaa'ibaatitti jechuudha. Anammoo alhamdulillahi rabbii kiyyaa galanni haa gayu of sooruu jaaladha. Waan gaarii kana nyaachuu akka re'e. Waan gaarii kana. Waan gaarii kana. Gizee ijoollee teenna xoroshoo maatiidha ijoolleedhaan hangafaame maatii kiyyaa hangafa nama ummaa kiyyaa abboo kiyyaa hangafa. Gaafa isaanii ijoolleedha waan nyaataa hojjedhu naan jedhan xoroshoo godhadhe xoroshoo gizee godhadhe hooree yoma xoroshoo san godhayyuu xoroshoo san keessa caccabaa dishaa kiyya san caccabsaa godha. Dhadhaa tana fuudhee keessatti awwaalee barbaree itti darbeeti. Gizee isaan taa'aniitiin xoroshoo tana wannoodhaan nyaatan aananii yookaan ammoo taa'aniitiin bunaan dhugan aniin tiyyalaal aanan burcuqqoo caccabsatti tiyyalaal hillim. Gizee isin nyaattu nan jira nyaadha dura yoo isin nyaattan nyaadha. Uf badaduu kana rabbiin gadi natti kenna. Uf badaduu kana jechuudha. Uf sooruu kana rabbiin akkana gannate. Amma hagas dhufe kana hoo. Hagas dhufe. Dirgin billici jedhee of jaaladha. Dirgin billici jedhee. Dirgin billici jedhee. Waan argadheetiin jedhe san bakka nyaatanii fixutti dhabanaa. Gaafa ilmoo argadheetti akka ilmoo argadheetti yaada. Kanuma baran wannummaan heeruma kanaayyuu yaa rabbi jaarsa akkamii natti qabe. Assaaba keessa jira assaaba. Haa nyaatullee haa dhugullee rakkoon qabu. Faxaanyi bakka jaarsa faxaanyi. Shaqqaaxaa ka oopinii fanii ammallee. Kan gizee waan namarraan nama waliin kolmuun. Wallahi ka akkasiisanii manna kophaa ciisu wayya kophaa wallahi kophaan jannata. Hin argee miti jara namaa waggaa lama keessa jira bar. Wallahi jireenya kophaa jechuun jireenya jannataa. Jireenya jannataa. Ufin gattuyyuu jireenya kophaa keessatti. Anama kophaa jira uf eega sa'aatii badaa manaan bahu sa'aatii badaa manatti hin galu. Sa'a badarra manarraan bahu sa'a badaa manaa kiyyatti hin galu. Sirritti uf eega sirritti kophaa jirtii. Jedhanii yookaan wanti tokko baqa sirritti of eega. Qeerrishaa kiyya welkaam jabaa koo sillaasiise anaa si mannaa ta'a bar. Rabbumatu iyyuu si jaarmaan kaayee ana kaayiroo kaayee malee. Anaafati walumaa taana. Garuu wayi dhoofsee lafa na qabsiiftaa rabbi jedhe. Ambar maamma ani bar rabbiin kiyya lubbuu teessan bar qilleensa na godhe. Maaliif jennaan? Mamadoo gibbida gurguddaan kunillee haadhatii sibiiluma ol baadhatee gaddeebisu san se'ee wayi lafa na qabsiisaa fa'a waan jedhu wayi. Innaan ta'e yoo xiqqaate gara waggaa kuma takkaa jiraachuu fedha.
yaa rabbii kiyya kiyya bakka jiru situ beeka fedhu googilii jiraata fedhu yuutuubii jiraata bakka jiraate bakka inni jiru simatu beeka fidi bakka fidi haa dhufu googilii illee yoo jiraateetiin jedhe taanuma googilii keessa sarchi godheedha numa heeruma haga waggaa tanaatitti karaa gadin dhiisa haga waggaa tanaatitti nan dagatinaa isin hin dagadhe haga tanaatitti ganaadha sa'aatii takka hafe እንዴት ነሽ? አይ እንዴት ነሽ? አለሁ እግዚአብሔር ይመስገን። ዲክላይን እንዳላረግብሽ ነው የተቀበልኩሽ። ማታ ልክልሻለሁ፣ ስራ ቦታ ነኝ። እሺ እሺ ችግር የለም። እኛ ታቆት ወጋፍ መተካ አማ ዮም ሄርሞ የዘዘተን ድደሚ ሰዴ ከሰን ሄርሞ ገና ተበደን ቆፍኔ ወላሂ ጀራ ገና ተበደን ቆፍ ገና ተበቹ ሄደ ገና ተበደን ቆፍኔ amma ispoortii tokko illee raafee jiraatti deebi'ee inshaallah ispoortii sanitti illee deebi'ee xiqqoosi shakkatte jechuun na barbaachisa. Xiqqoo ispoortii sanitti illee deebi'ee shakkatti jedhee achi gara kan laal booda 28 keessa heeruma Harargee ganamoo Shawaa gala. Garuu lamaan tana keessa liqinfamuun kiyyan oolu. Isin oolma kaayadha. Bakkee ani itti liqinfamu Harargeedha yookaan Shawaa.